Akkam jirtu maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumaa biyya jirtan mana jirtan hundumaatti araarriif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Duraan dursa waan hundumaarra kan caalu nagaa fayyaa fi gammachuu Waaqayyo gooftaan keenya nu wajjin ta'ee nu eegee nama guyyaarraa kana nu geessiseerraa aduun har'a nuti arginu kun qilleensa amma nuti keessa sochoonu kuni naannoon nuti jiru manni nuti keessa jiraannee teenyee video keenya yoo ilaallataane yoo kitaaba dubbisnas taane waan hundumaa waan goon hundumaa irratti araarri Waaqayyo waan nu baay'ateef araarri Waaqayyo ammallee dabalee nuuf haa baay'atu isiniif haa baay'atu jedha. Mee amma immoo sagalee Waaqayyo keessaatii guyyaarraa waan addaa tokko Waaqayyo inni si eegu hin rafuu hin dagatu hin mugusii jedha. Sagaleen Waaqayyoon ana isin qabadhee jiru kuni sagalee misiraachooti, sagalee nama gammachiisu, sagalee baay'ee namatti tolu. Baay'een keenya rafuu dandeenya, dadhabuu dandeenya, guyyaa hojjetaa oollee halkan immoo dagannee yookiin immoo akkasumatti naannoo keenya hundumtuu nagaa akka ta'etti yaannee rafuu dandeenya. Naannoon keenya nagaa hin qabu jennee yaanna yoo taanes nama mataanitti dadhabnee rafuu dandeenya. Rafnee of gannee maaltu naannoo keenyatti akka ta'e akkasumas ganda keenya keessatti maaltu akka raawwate otoo hin dhaga'iin hirribaan yerootti dagannullee baay'een keenya hin jirre jechuudha. Garuu Waaqayyoo akkamii kan jedhuutii fi sagalee Waaqayyoo keessaatii kan nuti dubbifannu kitaaba qulqulluu keessaa faarfannaa 121 lakkoofsa 3-4tti inni miilli kee akka si gigaatu hin godhu, inni si eegu hin mugu, inni Israa'eliin eegu matuma hin mugu hin rafu sii jedha. Waaqayyo haa galateeffamu. Israa'eliin kan eegu hin mugu hin rafu hin dagatus, miilli kee akka si gigaatus hin godhuudha. Miilla keenya hin eega, qilleensa keenya hin eega, naannoo keenya hin eega, waan nuti qabnu hin eega, onu qofaayyuu miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo tokko kan dubbate keessaatii maa inni rifeensi mataa keessaniyyuu Waaqayyo biratti lakkaa'amaadha. Waaqayyo qilleensa keenya hin lakkaa, rifeensa keenya hin lakkaa, waan nuti goonu hin lakkaa, ejjennaa miila keenyaa hin lakkaa, hangam akka nuti afuura baafannullee hin lakkaa Waaqayyo jechuudha. Waaqa akkasitti amannee jirra waan ta'eef inni nu eegu kun akka hin rafne akka hin daganne beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu yaa saba Waaqayyoo nuti Waaqa akkasii qabna. Waaqa hin rafne, Waaqa hin daganne, Waaqa hin dadhabne, Waaqa ejjennaa miila keenyaa akkan si gigaanne nu eegu, Waaqa yeroo rafnus nurraa addan baane, yeroo nuti gammannus, yeroo nuti gaddinus, waan sochii nuti goonu hundumaa keessatti Waaqa libsuu ijaafillee nurraatii ija isaa hin deeffanne Waaqa akkasii jira. Waaqni keenya kunis Waaqa Waaqaaf lafa uume, Waaqa waan hundumaa danda'u. Waaqayyoon waan itti fakkeessinu tokko illee hin qabnu. Kanaafuu bakka jirtan hundumaatti wanti godhamu hundumti maqaa Waaqayyootiin haa godhamu waan jedhee Phaawulos dubbateefis kanaaf jechaadha. Waaqayyoo kan keessa hin jirre kamillee hin jiru. Yeroo tokko fakkeenya tokko isiniin kenna. Waaqayyo waan goonu hundumaa keessa jira. Waan goonu hundumaa hin argaa jedheetti lallaba isa tokkotti. Inni tokko immoo maal jedhaa? Akkamitti iddoo hundumaallee kun hin fakkaatu jedhe. Haa lakki waan gootan hundumaa maqaa Waaqayyootiin godha. Waaqayyoo eebbise malee hin ta'u waan ta'eef asheetii garbuu immoo nyaachaa jiru. Garbuu kana mataasaa yoo inni si eebbise malee afaan naqachuu hin dandeessu jedha. Inni Waaqayyoon beeku. Inni Waaqayyoon hin beekne immoo dhugumamee garbuu kana Waaqayyo dhufee harka koo keessaa yookiin afaan koo keessaa haa baasu kaa jedhe. Sukkuummatee mimmee haa baasu kaa mimmee nan ilaaladhee afaanitti hoggaa naqatu maaltu ta'e beektu titiisni faana afaan isaa keessa lixxe. Kanaafuu waa'ee dubbii Waaqayyoo faallessuuf titiisa faana nyaachuun hin danda'amu. Yerooma sana jedhee afaan isaa keessaa baasee gatee jedhama. Kanaafuu Waaqayyo waan harka keenya keessa jirullee mataasaa keessa Waaqayyo keessa jira ofii masaa jechaadha. Harka keenya keessa kan jiru, afaan keenya keessa kan jiru, jireenya keenya keessa kan jiru. Waaqayyo waan inni keessa hin jirre hin jiru. Waaqayyo yeroo jajatu Daawit mataansaa yaa Waaqayyo ani si fuulduraa eessan dhaqaa'edha. Gara bishaanii on gadi bu'ee achi jirtaadha. Holqa mukaa ol lixe achi keessa jirtaadha. Holqa dhagaa keessa on lixes achi keessas jirtaatiin argitaadha. Gara bantii Waaqatti ol yoon bees achis jirtaadha. Si duraa eessan dhaqaadha. Dhuguma Waaqayyo biraatii iddoo dhaqnu hin qabnu. Waaqayyo waan hundumaa of keessatti hammateetu jira waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo inni si eegu yaa saba Waaqayyo hin rafu hin dagatu. Waaqayyo si wajjin jira. Si gigaannaa miila kee hin eega. Hin eega miila keenya Waaqayyo. Waaqayyo yeroo nuti tarkaanfannu humna keenyaan waan tarkaanfannu nutti fakkaata. Yeroo dubbannu humna keenyaan waan dubbannu nutti fakkaata.
nama tokkotu nama waaqayyoo lola odeeffannoo tokko gidduma kanan argadhe keessaati jechaadha. Maal jedheetu mana namaa dhaqa dubartiin kun dubartii baay'ee ijoollee qofaa ishee guddistuu maatii qabdii abbaan manaarraa miidhameerraa firri abbaan manaa immoo dhufeetu qabeenya fira keenyaa kana dhaaltee akkasitti jirta si harkaa fuunaa himata sirratti bannaa jedhee doorsisee deebi'a. Deebi'ee otoo isheen immoo maal jetti waaqayyo yoo godheera ta'e rakkoo hin qabu. Waaqayyo keessaa qabu malee namni keessaa qabu ati jetteef isin ta'uttee ma deebiste. Yaa waaqayyooti garuu faradii jetti jechumatti. Otoo galuu namni kun ishee hadheessee yookiin ishee doorsisee otoo galuu gufatee kufe. Hin kufe arrabni isaa hidhamee hin dubbatu hin silaalaa hin deemaa akkuma namaa noormaalii deemaa arrabni isaa immoo hin dubbatu. Kana maaltu godhe? Ani gamma kana jechuun illee ulfaataa garuu waaqayyoon qabaachuudha qabna. Humna keenya tiin of jajuu hin qabnu. Qabeenya keenyaatiin of jajuu hin qabnu. Namni maal qaba? Dubartiin humna hin qabdu, fira hin qabdu, nama biyya ormaati dubartiin kun immoo ani beeku, fira hin qabdu, nama ishee irratti dubbatu hin qabdu jedhanii ture kan doorsisuu barbaadan. Garuu waaqayyo immoo fira ta'eefi waaqayyo fira siif ta'a. Waaqayyo siif falma. Abukaattoon kee waaqayyoodha nama miti. Nama funyaansaa keessaa furriin ba'u abdachuu hin qabnu. Waaqayyo isa hundumaa danda'udha abdachuu qabna. Fira achiitiin qaba. Biyya Ameerikaatiin qaba yookiin immoo hanbirrii qabu federaala keessaan qaba hannama qabu hanqabeenya qabu hanbeekumsa qabu mana murtii keessaa kan hojjetu yookiin immoo federaala keessaa piraayim ministeriinuu fira kooti jenne yoo abdanna taane dogoggorreerra eenyu yoo caalaa kan nuti aanu Kiristoos qofaadha. Kiristoosiin qabaachuudha qabda. Han Kiristoosiin hin qabne homaa gatii illee hin qabu. Han waaqayyoon hin qabne homaa gatii hin qabu. Kanaafiyyuu sigigaannaa miila kee kan eegu waaqayyoon abdachuudha qabda. Nama hundumaayyuu walqixa kan uume waaqayyo waan ta'eef waaqayyo caalaa nama caashisnee argamna yoo taane otoo salphannuuti argamna jechuudha. Nu salphisa waaqayyo. Kanaaf kan akka oolluuf immoo waaqayyo waan hundumaa keenya akka inni ta'u waaqayyo akka inni bakka rafnuttis bakka teenyuttis waan goon hundumaattis ka'uu keenyattis dhaabbachuu keenyattis deemuu keenyattis waaqayyotu nu wajjin jira malee yoo jiraate malee homaa gatii hin qabu. Otoo namni fira guddinaan qabeenya guddinaatiin ta'a ta'ee waa baay'ee kaasuu dandeenya. Waa baay'ee addunyaa kana kan bushan jiru. Har'a addunyaa kana kan bushan waggaa 100 dura naannoo waggaa 100 ta'eera. Biyya kana keessatti baay'ee dinqii kan jedhamaa ture. Engels keessumaa Raashiyaa keessatti baay'ee beekamaadha ture. Nama siyaasaatii nama dinagdeetis ture. Hayyuun kun seenaa isaa kan dubbise keessatti maanni warra akka Maarkis Engels warri jedhaman kun jechuudha. Isaan of oolchuu hin dandeenye. Du'a of oolchuu hin dandeenye. Har'a hin jirani. Maqaa isaaniitu jira malee isaan lafa kanarra hin jirani. Waaqayyo garuu jira hangarraattu. Bara sanas jira waaqayyo har'as jira. Mootummaa dargii yoo fudhannee ilaalle waaqayyo hin jiru jedhee akka Itoophiyaatti amantii lafarraa balleessuuf kan socho'aa ture. Har'a mootummaan dargii hin jiru waaqayyo garuu jira. Waaqayyo yoomiyyuu jira jechuudha. Bara baraan jiraata. Kanaafuu sigigaannaa miila keenyaa kan eegu. Rafuu keenya irratti ka'uu keenya irratti kan nu eegu kan nu daganne waaqayyoon qabaachuu keenyatti gammaduu qabna. Waaqayyotti amanachuu qabna. Maatii waaqayyoo isin haa eebbisuun jedha. Harma viidiyoo kana kan argitan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Gara fuulduraatti viidiyoo gadhiifnu akkasiin qaqqabuutii fi warri kanaan dura maatii taatan immoo warra kaaniif illee share gochuudhaan obboloonni keessa warri argachuu hin dandeenye akka argataniif waliin haa geenyu. Gooftaan nu wajjin haa ta'u. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti ayyaanniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atuun jedha. Nagaan tura.